Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaat kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii barachaa akka jirru ni beekama. Kutaa darbe irratti egaa akkuma yaadannu boqonnaa lammaffaa ture kan xumurre. Boqonnaa lammaffaa irratti walumaa galatti maal ture kan ilaalle haala dhalootaa fi guddina haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidha. Dubroo Maariyaamii hundeewwan ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha jechuudhaan qulqullichi Daawit faarsaa 86tti kan dubbate achirraa ka'uudhaan hundeewwan ishee kanneen jedhaman karaa abbaa ishee hundeewwan qulqullaa'oo akkasumas karaa haadha ishee karaa Haannaa hundeewwan qulqullaa'oo akka isaan turan achirraa kaasuudhaan ittaansinee dhalannaa ishee ilaallee mana qulqullummaa galuu ishee mana qulqullummaatti waggoota 12 guddachuu ishee jaarsa Yoosefiidhaaf kaadhimmamuu ishee erga sanaa boodas immoo ergaa qulqullicha Gabri'eelii dhaga'uu ishee ittaansitee immoo gara fira ishee kan taate gara Elsaabees deemte achittis galatoo isheen Elsaabees irraa argatte isheenis immoo galatoo ishee waaqayyoodhaaf dhiyeessite ilaalle. Mana Elsaabees ji'oota 3 erga turtee booda gara bakka ishee duraa gara mana Yoosefitti deebi'uu ishee amma sanaatti ture kan ilaalle jechuudha. Boqonnaan sadeffaas kanumaan wal qabatee kan itti fudha. Boqonnaa sadeffaa immoo kan ta'u sarraa ka'a. Bakkuma dhaabachisne kanarraatu ittaane kan dhufu egaa gooftaa da'uu isheedha. Gooftaa da'uu ishee irraa kaasee kanneen jiran amma Dubroo Maariyaamii ol baatitti jechuudha. Isaan kan ammoo boqonnaa kanaan kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii ammas nu barsiisuun fedhaa fayyama isaanuuf haa ta'u. Egaan boqonnaa kanaan maal barannaa kan jedhuudhaa fi gabaabinaan kaasuudhaaf akkuma yaallee kan jalqabaa haati keenya Dubroo Maariyaam gooftaa da'uu isheedha. Saranii ilaalla. Ittaane immoo kan dhufe egaa gooftaan gadeessee booda mucaa ishee ajjeesuudhaa fi Heeroodis wanta ka'ee turedhaaf Dubroo Maariyaam gara gammoojjii Gibxitti baqachuu ishee achittis maal wantoota ishee qunnaman waggoota 3 ji'a 6 haala kamiin akka isheen turte ni baranna. Ittaansuudhaan immoo ergaa mootichi kun du'ee booda gara Yerusaalemitti deebi'uu ishee ni baranna. Kana booda boqonnaa booda Dubroo Maariyaamii haala kamiitiin jiraachaa turte kan jedhu ni ilaalla. Ittaananii kanneen dhufan immoo umurii jireenyaaf boqochuu ishee kana boodas immoo awwaalamuudhaaf du'aa ka'uu ishee isaan kanadha jechuudha. Boqonnaa sadeeffaa kanaan kan barannu jechuudha. Egaan boqonnaa sadeeffaa keessaa kutaa jalqabaa jennee guyyaarraa kan barannu haati keenya Dubroo Maariyaam gooftaa da'uu ishee kan ilaalluudha akkam ture kan jedhu jechuudha. Egaan bakka kanaan dura dhaabbachisne irraa kaaneetu kan itti fufnu jechuudha. Dubroo Maariyaam mana lubicha Zakkaariyaasiif Elsaabees ji'oota 3 erga teessee booda gara eessatti deebite gara mana Yoosefitti deebite
achuma dubroo maariyaam mana Yoseef osoo jirtuu dhagaa ulfooftee kan argamte jechuudha. Ulfi ishee yaa'u yeroo isheen ani garbittii waaqayyoo kunoo asin jira akkuma jecha keenaaf haa ta'u jechuudhaan ergaa qulqullicha Gabri'eel yeroo isheen fudhattudha. Ilmi waaqayyoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos lubbuu isheerraa lubbuu foon isheerraas immoo foon fudhachuudhaan nama kan ta'e jechuudha. Kana booda akkuma nama ta'een gooftaan keenya ani waaqadhaa, ani uumaa addunyaadhaa, harruma kanan dhalachuu qaba hin jenne akkamitti ture? Akkuma keenya kana suutaan garaa dubroo Maariyaam keessatti guddachaa ji'oota 9 torbee 2 tureedha jechuudha. Kana booda ulfi ishee guddachaa yeroo deemudha. Yoseef akka isheen ulfoofte kan bare jechuudha. Yeroo kana Yoseef nama qajeelaadha. Eenyurraa akka isheen ulfoofte hin beekne waan ta'eedhaaf ishee gaafate. Yeroo kana dubroo Maariyaam isa dhugaa dubbachuudhaaf qulqulluun Gabri'eel kan inni itti hime darbitees immoo akka ulfoofte wanta raawwatame kana hundumaa callisteetuma keessa isheetti qabattee kan jirtudha malee baastee kan dubbattu miti. Isa kana gara fuuldaatti ni ilaalla. Isheerraati wanta baay'ee kan barannu jechuudha. Waan tokkoon dubbatu turte kana booda yeroo inni ishee gaafatullee maal jettee deebiste hafuura qulqulluunidha jechuudhaan kana qofatti dubbiste. Itti dubbatteetu achumaan calliste jechuudha. Innis hafuura qulqulluudhaan jechuun maal akka ta'e isaaf hin galle. Kan inni ulfaa'e hafuura qulqulluuna kan jedhu amma ammaatti hin argamne jechuudhaan beekamu. Inni ofiisaa jaarsichi Yoseef nama baay'ee beekaa ture. Maanguddoota Israa'el warreen dhufaatii masichaa eeggatan keessaa tokkodha inni kun. Masiin ni dhufaa. Unkaan kana qofa osoo hin taane subaayee lakkaa'uu nama danda'udha. Subaayee ni beekna hundumti keenya. Qulqullichi ergamaan Gabri'eel Daawitiif raajicha Daani'eliif ibsee ture. Subaayee meeqa akka lakkaa'amu. Subaayeen sun icciitii guddaadhaan lakkaa'ame raajonni kitaaba qulqulluu sirriitti beekan hiikaniiru. Isaan kana keessaa tokko ture Yoseef. Subaayee sana maal ta'a kan jiru kan eeggatu jechuudha. Subaayee kana beekee yeroon saayyuu geera jedhee kan beekudha. Garuu hafuura qulqulluudhaan kan ulfaa'u hin beeku ture. Achumaanis wanti kun isaaf haaraa waan ta'eef ittiin deebisnee ni callise jechuudha. Ni callise. Erga sanaas immoo ifa ishee baasee odeessuus immoo hin barbaanne. Kanaafidha kitaabni qulqulluun yoo ilaalle wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 19 kaadhimaan ishee Yoseef nama qajeelaa kan ta'e ifa ishee baasus wanta hin barbaanneef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf yaadee jechuudhaan qulqullichi Maatiyoos kana caqaseera. Asirratti hiikaa kitaaba qulqulluu wangeela Maatiyoosiif wangeela Luqaas wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 19 jalqabne wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 jalqabne wal biratti gaafa laallu amma akka taansine barannu kanaan sirriitti ifanuuf ta'a. Maaliifidha kaadhimaan isaa Yoseef nama qajeelaadha. Eeyyan sirrii nama qajeelaa ture. Ifa ishee baasuun barbaanne kan jedhe maadha kan jedhu walitti qabnee gaafa laallu asitti ifanuuf ta'a. Hiikaa kitaaba qulqulluu gaafa laallu jechuudha. Ifa ishee baasuun barbaanne kan jedhame beekumsa isaa malee ulfaa'uu isheedha. Egaan dubroo Maariyaamii Yoseefiif kan kennamte saboonni Yihuudotaa ni beeku. Mana qulqullummaatti wanta guddatteedhaaf akka ishee eeguudhaaf maal taasisaniiru itti kennaniiru. Kana booda osoo jirtu yeroo isheen ulfooftu inni isheen beeku garuu ulfooftee wanta argeedhaaf kana adda ishee baasee dubbachuu hin barbaanne. Maaliifidha dubbachuu kan hin barbaanne kuni aadaa isaanii keessa waan ta'e tokko ni jira. Maal taasisaa turanii dubartoonni shamarran osoo hin heerumin dursanii yookiinis immoo erga heerumanii booda beekumsa abbaa manaa isaanii malee ulfaa'anii yoo argaman gara mana qulqullummaatti geeffamu. Kana booda kadhannaan taasifamuudhaan dhugaatii obaasan qabu. Dhugaatii afaan Gi'iziidhaan maayizeleefaa jedhanii rabboonni keenya dhugaatii kana ishee obaasu. Kana booda maaltu ta'a? Dhugaatii kana dubartiin kun ni dhugdi. Yeroo dhugdu tarii akkuma jedhame kana cubbuudhaan beekumsa abbaa manaa ishee malee yookiin karaa biraa cubbuudhaan kan ulfoofte yoo ta'e dhugaatiin kun kallattiimaan ishee ajjeesa. Kanarraa adda garuu karaa sirrii ta'een walqunnamtii saalaa kan abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti taasifamus haa ta'u yookiinis immoo kan akka qulqulleetti dubroo Maariyaam kana yoo ta'e nagaa ishee hafuudhaan dhugaatii kana erga dhugdee booda mucaa ishee ni deesse jechuudha.
Kana gaa Yoosef sirriitti wanta beekuudhaaf aadaa kana yoo ifa baashee ishee dubbate osoon hin beekiin ulfooftee bakka ishee ulfooftee hin beeku jedheetu osoo deemeetti meetu dhugaatii kana baasuudhaan ishee ajjeesu jedheetu wanta isheef yaadda'uuf kanaafidha ifa ishee baasu hin barbaanne kan jedhamu jechuudha. Haala kanaadhaan osoo isheen odeessiin yeroota baay'eedhaaf obsee taa'aa ture. Kana booda garuu obsee turuu hin dandeenye. Maaliif? Yeroo sanatti kan ture mootichi Roomaa Awugisxoos Qeesaar kan jedhamu wangeela Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kan argannu jechaadha. Saboonni Israa'el yaa'u mootiin kun yeroo sanatti dachee Israa'el guutummaa addunyaa bitaa turan waan ta'eedhaaf bittaa isaa jala namoota jiran hundumaa lakkaa'uudhaaf barbaadi. Yeroo lakkaa'uudhaaf barbaadu gosoonni Israa'el hundumtuu bakka akka gosa gosaanitti lakkaa'amu kan qabani. Isaan kun qulqulleettiin Dubroo Maariyaamiidhaaf Yoosef sanyiin isaanii sanyii Yihuudaa sanyii Daawit keessaa haa ta'an malee garuu bakki jireenya isaanii Naazireet ture. Naazireet yeroo jiraatanitti lakkoofsi yeroo ga'u gosa gosaan akka lakkaa'amaniidhaaf gara gosa isaanii yookiin immoo gara negedii isaanii deemuu qabu. Negediin isaanii negedii Yihuudaadha. Isaan immoo dachee kam jiraatu? Dachee Beeteleem yookiin dachee Beeteleem dachee Yihuudaadha kan jiraatanidha. Kanaaf achi deemuu qabu jechuudha. Yoosef lakkoofsa kanaaf sanyii Daawit bakka isaan argamanitti deemuu wanta qabuudhaaf bakka dachee Yihuudaa kan taate Beeteliheem deemuu wanta qabuuf Dubroo Maariyaamii akkamittiin fudhee deema kan jedhu yaaddoo biraa keessa galee jechuudha. Maaliif? Fuudhee deemu moo dhiisee deemu? Dhiisee yoon deeme osoo achi jirtu maal jedhee yaade osoo achi jiru manatti da'uushee waan hin oolleef ulfeessee gatee deeme jechuudhaan ishee miidhuu danda'u jechuudhaan isheef yaadda. Fudhee yoon deeme immoo dhugaatii kana yaa'u eessaa ulfoofte gaa jedhan ani isheen beeku jedha. Kana booda dhugaatii kana ishee baasaniitu dhugaatii kanaan ishee ajjeesuu danda'u jedhee yaaddoo kana lamaan gidduu galeetu yaaddoodhaan rakkachaa ture jechuudha. Kanaaf yaaddoo isaa kana keessa osoo jiru kan nama dhibu Dubroo Maariyaamitti himu kana hundumaa. Ofiisaa qofa kan yaadda'udha. Baay'ee nama qajeelaa nama dubbii fayyinaa karaa gooftaa keenyaaf Dubroo Maariyaamii fudhatan keessatti iddoo gahee guddaa kan qabudha qulqullichi Yoosef. Dubroo Maariyaamii amma kanaatti kan jaallatu wanta hundumaa kan isheef yaadda'u garuu isheetti kan hin himne ture. Yeroo kana kitaabni qulqulluun kan dubbatu kan itti dubbatame jechuudha. Qulqullichi Gabri'eel abjuudhaan isaaf mul'atee maan jedhe yaa Yoosef ilma Daawit kaadhimaan kee Maariyaam ofitti fudhachuu hin sodaatini isheen kan ulfoofte hafuura qulqulluudhaan waan ta'eef jechuudhaan dubbate jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 20tti kan argannu jechuudha. Yeroo kana isheen kan ulfoofte hafuura qulqulluu waan ta'eedhaaf ofitti fudhachuu hin sodaatini mucaa ilmaanii deessi maqaa isaas immoo Iyesuus jettee ni moggaaftaa innis cubbuu addunyaa hundumaa kan balleessu jedhee torgoonitti himu. Yeroo kana dhaqa qulqullichi Yoosef yaaddoon isaa hundumtuu isaaf hafee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii fudhachuudhaan gara dachee Yihuudaa gara Beetelemitti kan deeme jechuudha. Yeroo deemanis akkuma dubbatame gaa Yihuudoonni hin dhiisne maal jedhanii akkamitti ulfoofte eenyurraa ulfoofte eegi jennee sitti laannee mucayyoo xiqqoodha jechuudhaan kan hundumaatti kaasanii kana booda innis dhugaa jiru hundumaa akka isheen beekne ittime. Kana booda akkuma aadaa isaaniitti nafne hangafoonni lubootaa sanyii ishee kanneen ta'an sanyiin Daawit kanneen ta'an saboonni Yihuudaa hundumtooti qabaniitu mana qulqullummaatti dhugaatii kana ishee obaasan hojiin ishee obaasu jechuudhaan dhugaatii maazelefaa kana ishee obaasanii isheen kan ulfoofte hafuura qulqulluudhaan waan ta'eef akkuma doo dubbatame eenyummaatu raawwatamee kan hin beekne shamarra kamiifuu raawwatamee kan hin beekne dhugaatii maazelefaa yeroo dhugan tarii ni du'u yoo karaa qajeelummaa ulfaayoo ta'e immoo mucaa isaanii da'u malee wanti biraan raawwatamu. Kan ishee garuu kana hundumaarraa adda ta'uudhaan bifti ishee guutummaadhaan guututti kan jijjiirame. Aduurra aduu eebilaachuun egaa yerootti aduu ji'oota hundumaa keessaa baay'eetti kan ifuuf kan gubu. Yerootti aduun baay'ee ifu kan ji'a eebilaa caalaachuudha harka 7 ifuudhaan eenyuyyuu ishee ilaaluu hin dandeenye. Dhugaatii kan dhuguudhaan jechuudha. Hangafoonni lubootaas dhuguma qulqullummaa ishee dhugaa isheef ba'anii mucayyoon kun daandii qajeelummaadhaan ulfoofte jechuudhaan yeroo kanatti
dhugaa ishee baaniiru jechuudha. Kana booda egaa Yoosefii fi Dubroo Maariyaamii achuma lakkaa'amuudhaaf deemanii bakka turan Beeteleem osoo jiranidha yeroo da'umsa ishee kan ga'e. Magaalaa sana keessa bakki bulmaataa keessummootaa jira ture. Dubroo Maariyaamiidhaaf Yoosef deemanii akka isaan bulchaniidhaaf gaafatanii turan halkanuma sana jechuudha. Yeroo sana garuu Dubroo Maariyaamiidhaaf bakka bulmaataa wanta hin kennineef jarreen sun gara dallaa horiitti deemuudhaan fayyisaa addunyaadhaaf lafaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin Dubroo Maariyaamii achuma dallaa horii keessatti halkan sana deesse jechuudha. Dubroo Maariyaamii gooftaa keenya yoo deessu akka sababa abaarsa Hewaaniin abaarsa Waaqayyo Hewaaniin abaareen yeroo da'umsaa irratti harmootti wantoonni mul'atan Dubroo Maariyaamii osoo hin qunnamin qulqullummaadhaan mucaa ishee kan deessedha. Kana booda gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin uffata xiqqoodhaan martee dallaa horii keessa ciibsite. Yeroon sunis immoo yerootti qorri baay'ee cimaa ture waanta ta'eedhaaf harroonniif saawwan gooftaa keenyatti hafuura isaanii baafachuudhaan itti ho'isaa turaniiru jechuudha. Egaan Dubroo Maariyaam haala kanaan Beetelemitti deemtee gooftaa keenya achitti haadeessu malee icciitiin inni guddaan garuu maaliifidha gooftaan keenya Beetelemitti kan dhalate kan jedhu dursee raajii dubbatameera. Raajicha Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 yommuu ilaallu maal jedha? Yaa Beetelihem ati mandaroota Yihuudaa warreen gurguddoo keessaa ishee xiqqoodha. Si keessaa garuu Israa'eliin kan mo'u durii kaasee hanga bara baraatti kan jiraatu si keessaa naaf ba'a jechuudhaan dhalannaa gooftaan keenya Beetelemitti akka ta'u dursee waggoota baay'ee dursee raajiin kun barreeffameera waan ta'eedhaaf inni kun akka raawwatuuf Dubroo Maariyaamii achitti deesse jechuudha. Mucaa ishee erga deessee boodas akka seera Museettidha gooftaan keenya kan guddate. Gaafa guyyaa 8ffaasaa dhanna qabsiisteetti. Dhanna qabannaan gooftaa keenya akka kan keenyaa miti. Sinkisaaraa amachi 6 yommuu ilaallu bal'inaan ibsameera. Billaan osoo ittiin bu'in dhiigni isaa osoo hin dhangala'in gooftaan keenya dhanna qabateera. Dhiigni isaa kan dhangala'u guyyaa jimaataa qofadha waan ta'eedhaaf dursee kun haala kanaan raawwatameera. Itti aansees immoo Dubroo Maariyaamii mucaa ishee gaafa guyyaa 40ffaachuudha akka seera Museetti barreeffametti mana qulqullummaa Yerusaalemittis geessiteetti. Achittis immoo kennaawwan adda addaa dhiyeessiteetti. Yeroo sana jaarsichi Yoosef Simi'oon kan jedhamu tureera. Simi'oon fayyina Waaqayyoodha namaadhaaf qopheesse eeggachaa kan turedha. Dursee hafuura qulqulluudhaan isaaf dubbatame jedheetu Luqaas barreesseera. Wangeela isaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 kaasnee hanga 39tti immoo argannu kaanii dubbisna. Simi'oon maal ture? Namoota 72 warreen kitaaba qulqulluu afaan Hibruurraati gara afaan Tsiritti akka isaanii kamaniidhaaf bara mooticha Beeteliboon kanneen walitti qaban turani. Namoota kana keessaa Simi'oon raajicha Isaayyaas isaan kan barreeffame kana ture hiikaa kan ture. Osoo hiikaa jiru lakkoofsa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 waa'ee Dubroo Maariyaamiidhaaf kan dubbatame durbummaadhaan ni deessi kan jedhu sana dubartii jechuudhaan barreesse. Kana booda yeroo adda addaatti jalaa balleeffame ergamaa Waaqayyooti maal jedhe hin haqin Dubroo jedhiitu barreessi. Kanammoo geessee osoo hin argin hin duutu jechuudhaan hafuurri qulqulluun waadaa akkasiisaaf gale. Namichi kun baay'ee jaarsome kun kan raawwatame dhalannaa gooftaa keenyaatiin dura naannoo waggoota 276 keessadha. Innaa waggoota kana hundumaadhaaf sireera galee sireetti maxxanee jiraachaa ture jechuudha. Yeroo gooftaan keenya guyyaa kanatti gara mana qulqullummaatti dhufu hafuurri qulqulluu jaarsa kana kakaasuudhaan gara mana qulqullummaatti isa fide. Yeroo kana Dubroo Maariyaam irraatu mucaa ishee fuudhee gooftaa keenyaan argee baay'ee raajeffatee ana garbicha kee na geggeessi maaloo fayyinati saboota keef qopheessite iji koo argeera jechuudhaan kan dubbatee galateeffate. Dubroo Maariyaamiidhaaf mucaa kanaaf baay'ooliin maqaa isaadhaan ni ka'u baay'ooliin immoo isaan ni kufu jedhee haadha isaaniif immoo maal jedhe sirratti immoo billaan lubbuu keerratti ni darba jechuudhaan raajii kana isaaniif dubbatee jaarsi kun akkuma kanaan deebi'eet kan du'e. Kan biraas immoo Haannaa kan jedhamtu raajiin tokkos turteetti gosa mucaa Faanuelidha.
gosa Aser keessaa kan turte waggoota 84 erga jaattee booda durbummaadhaan kadhannaadhaan tsoomiidhaan yeroo hundumaa mana qulqullummaa kan tajaajiltu turte isheenis immoo gooftaa keenyaan achitti galateeffatteetti kana hundumaa erga raawwatanii booda gaa Dubroo Maariyaamii mucaa ishee qabatteetu gara bakka isaanii duraatti deebi'anii jechuudha. Egaan Dubroo Maariyaamii gooftaa keenya kan deesse haala kanaatiin ture baay'ee nama ajaa'iba. Mucaa ishee deessee akka namoota biraatti bakka tokko teessee guddifachuu hin dandeenye ittaanee kan dhufu diiyaabiloos amma ifatti argaa waanta jiruudhaaf Dubroo Maariyaamiitiin ari'achuu jalqabaa jechuudha. Dursee diiyaabiloos hin beeku yeroo itti qulqulluun Gabreelii ergamus hin beeku Dubroo Maariyaam yeroo isheen ulfooftes maal akka ishee ulfooftes hin beeku ammadha kan inni dhaga'aa jiru. Diiyaabiloos kan inni beeku dubbii gaafa dhaga'uudha malee sammuu namaa keessa waanta jiru miti. Waaqayyo kana hundumaa dursee jalaa dhoskeera. Kan inni akka dhufee nama ta'u kan beeku qulqulluu Gabri'eelii qofaadha. Ergamoonni biraayyuu hin beekani. Darbee diiyaabiloos hin beeku. Erga nama ta'e booda garuu iccitiiwwan ibsamaa waanta dhufaniidhaaf gara fuuldaatti kan barannu sabaa sagal kanneen jedhaman mootii Yihuudaa jechuudha yeroo isaan dhufa diiyaabiloos kan dhaga'e kana booda gooftaa keenya ari'achuu jalqabe jechuudha. Ishee sammuu kana ari'atu karaa kamidha? Karaa haadha isaadha waan ta'eedhaaf Dubroo Maariyaamii ari'achuu eegala jechuudha. Isa kanadha kutaattaanutti gara gammoojjii Gibxitti baqachuu ishee kan barannu jechuudha. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi gargaarsi kadhannaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii hunduma keenyarraa oolee haa buru. Kutaattaan hanga deemtu nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.